وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام جديرة عندما كيسنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جديرة. لما تترك حتى مالا ما تشكل ما يتبونها. يلا شير قوتشو لو جنجسن سيريس شير قوتو واي كوتي في واهي جمع والتقبني ورا سيفو وصلات تتي قدرة ديمي جو قدرة ميشير ناقولا كن فيديو أن لما دون فاقوتي رتورا بتاجرو غاتي لما دون فاقوتي تي في لما واهي كوتي فاي لما والقبسيتني وانت آسانو في وانا نجدون قبا كنتم تكيس شير ناقولا نكيسنو مدو شاهولا ديما نجلا خلاص شيرين غوتان تانان نجلا ديما تكيسري شيرين غوتان تانان ديما نجلا وانتي سين ناغوتان هنجرو سستي نيونستي wannan barbadu gafa share gori jede share ji gafa de share go chuda nagenye mo gurri baba me gurri baba do me kan sihima dagai amasna dagai wanan sihimu jala ni bamfra ori gurgudda suma bankenna wanka bonda manne go goto da kai wajin galla tari wonduwe suma to dala jala ni فاروق جمّا جدا بلوكي غوريرا نما أجل لي من الرفسو ديبي كننا ورا نما كم لما قلت بلوكي كستي بكك أبتة تاجر وانتف يوتي كاتي أماتة تكو أماتة لما خنا أتش بلوكي كستي دارنا ما تراني جرالي أتش كسبا فمو ويسني جرالي كسباني ورشي رينغوني كناكون أتش كفماني نقوم بكر نقومان أتش كفم ورنا الرفس جل دين تنيهم بوينا إن الرفسنا ننجيسا لا شيرنا كا ورا الرب ملي وام بين خلاف ديبين كنينا شير قدني جبادة شير ولا جبادة تي دركما شير قتون جالته تنتين دركما مالي في كم فيسبوك يوتي أنا جلجل توانته سيرا أن باسم بولتا مختار محمد ونسي دي بونجلو ديمي ووربا دي ديمي جلا أجي سيت جلا ديمو لندس شير ولا أيه غلطوما وريبوتان غلطوما ورنغوني jalan dems an nama namnan bloki wadu ma ini nama sharing gone bakka number batch tuana haye sifu ai share godi di wadu jala balle sitadi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sifu duguma share godi ta share khellala akam jiftu nagala anjabatu bagana gata tani bole wonko biye dunya ratal gamtanu tasgabbilan nada gefadda النسي إما كوتي في إما جمّا أبا جفار إيران دبّدا مالي في واي كيتي فاي جمّا ولتفيد جتشون كيساني سمّالا ندا فتا غورا كيسمّانا داتي باري چاتي كان اندرا لي دبّدا لا مسلا دي بين دبّدا يا أبولي وانكينيا يرو أنا أرب ستانو ورا بلوكي كيسانم باس جتشون كو أكجر نفاني أربا جلا جدّدا نفاني سري سني أربا جلا يوكين كجيلا يوكين بدا كنا فان باس أجر أناف maqaa kootiif yookiin immoo badii kootiif akkasii guyyaa hadhaatii kaaftanii jimmaan arrabsitan hin barbaadu maaliifi jedha maaliifi yoo jettanii akkuma isin beektanu hundumti keessanii yoo beektanu
Mubaarak nama of ta'ee jiraatu nama of danda'ee jiraatu garuu immoo maqaa kootiin jimmii arrafamuu barbaadu sobdanii isinii yaajara keenya jimmaan akka dhuunfaatti akka milikiin qabrii keessatti balaaleffattanutti jimmaan balaaleffataa jirtu dhugaa liqibsaa dhugaa kana bareecheen gatii isinitti siqeessin beeku jennaan yeroon isinitti himu nan jaallattan nan beekaan wanni isin ajibbisan warri guddeessi kanaaf yeroon akkas jedhu immoo ragaadhaa wajjin isinitti malaan dhageessanii yoo tasgabbooftanii dhageessanii dhugaan isiniif gala ragaadhaa wajjin isinitti maan isinii galee jimmaan anaan qabattanii miti Dr. Abiy Ahmedii nu qabattanii in arrabsinaa dhugaan isinitti maan dhimma dhuunfaa wayii yookiin keessoo keessanii jibbaa wayii qabdu ganda sanaaf kun dhugaan isinitti malaan dhugaa yeroo isinitti ragaan miirree naan jechuun hin mala ragaan moo tokko lama sadii jedhen isinii ka'an warra isinii wajjin qabsoo jinnii jedhee ijoollee jimmataa wuxxifatuuf hangadda dhugaan isinitti maan warra maqaa jimmaa baatee jimma keessatti dhalatee guddatee jimma harkaa nyaatee dhugee jimmaa arrafamuu calluma jedhee ilaaluuf hangadda anaa miti fakkeenyaaf si maaltu galchanaan jettu yeroo hedduu dhaggeeffadhaa bareechaa gurrii gurra keessaa baafadhaa dhaggeeffadhaa isinitti hima amma asitti amma nagaa jettanutti jimmaan amma fakkeenyaaf namoonni hedduun minilikiin wanni biyya duniyaa har'aa minilikiin malee wanni isin jibbitan hin jiru akkuma sanatti immoo jimmatti naanneeffatanii jimmaanis jibbitu maaliifi isa jedhu immoo isiniif han ka'an yoo barbaadde gandaa maal jedhin ragaan sitti maal ragaa tokko lama sadii afur akka miidiyaa irratti dubbatarra akka biyyaatti miti akka biyyaatti jimminis arsiinis shawaanis wallaggaanis hundinuu tokko ta'ee akka inni jiraataa jiru argaa jirtu dhageessanii argaa jirtu akka biyyatti walii galee jiraataa argaa jirtu warri miidiyaa irraa kun maaliif jibbaa isa jedhu ragaan sitti hima amma fakkeenyaaf anaa jettanii hadhaa jalqabdanii akkasiin jimmaan hin arrabsineef sababa tokko isinitti hima sababni sunis maa inni yoo jettanii an Mubaarak Musammaa Yaasin nama eenyummaa mataa kootii qabu nama of danda'ee jiraatu sii galee deebisee immoo nama ummanni jimmaa ana na guddise dhageessanii nama ummanni jimmaa na guddisee fi abbaan koo Oromoo otoo hin taane silxeedha saba silxeeti yeroo abbaan koo saba silxeeti yeroo jedhu ofitti boonaatan takkaas dhosseen beekuwan takkaas eenyuunu nama wal baruun illee an Oromoodha an Amaara an yookiin sanyii filadhee si galee akka keetii sanyii koo dhossee abbaa koo dhossee tun ta'in abbaa koo sitti maatan dhugaa jiru immoo sitti maachiin si galee anaan qabdee abbaa barbaade dhaqee maa silas gaafa arrabsanu hin beektum kana wallaaltanii miti anaan qabdanii sobdanii jimmaan arrabsuu barbaadan akkuma abiyyiin qabdanii jimmaan arrabsitan sana anaan qabdanii jimmaan arrabsuu barbaadan malee ani abbaan koo qacceen isaa saba silxeeti isinii galee saba silxee irraa dhalate saba silxee jechuun akkuma keetii saba of danda'ee jiraatu saba namaatii wajjin walii galee jiraatu saba hojjetatee jiraatu saba diina islaamiin jaallatu ta'u eenyuu isin caalaa namni ragaa ba'uuf hin jiru yeroo kana godina jimmaa keessatti fakkeenyaaf gootota jara akka Haji Firaa lubbuudhaan jiru jara akka Dagaadeenoo lubbuudhaan jiru jara akkas akkasiitiin maatii jaraatiin isinii galee jaraa wajjin saahibbani obboleessi koo illee kan inni wareegame obboleessi koo hangafti kan inni wareegamallee dhaaba jarri Dagaadeenoo waliin wareegamanii waliin wareegame isinii galee kana jechuun maa inni Oromoon biyyatti Oromoon inni biyyaatiif inni sooshaal miidiyaa irraa keessattuu inni gandummaa faarsu kuni adda adda dhugaa rabbii isinitti hima anamma jimmatti dhaladhee guddachuu kootti nan gammada nan boonaa ittan gammada malee ittiin gaddu isinii galee gaafa maammeeni dhaqee arsooma fudhatu gaafa maammeen arsii ta'a jedhee gosa arsii labsatu mirga isaa ture kun akka gadaa siistam akka gadaa Oromootti namni tokko yoo Amaarayyuu ta'e yoo Eertiraayyuu bakka Itoophiyaa keessa miti bakka biraatiyyuu dhufee Oromummaa labsachuu barbaade hin labsata dhageessanii azalaan deemni silxee jettu silxummaa koo takkaa dhosseen beeku amma sin dhossu boru sin dhossu garuu immoo yoon
gizee sagaltamii sagal siltee ta'e naannoon itti akka naannoo akkaataan koo atan mana argaartu kun akka naannoo an itti dhaladheeti malee akka naannoo uummata siltee biyya siltee jiruuti miti. Akkaataan koo gara laafinni koos ta'e gaarummaan koos ta'e maaltu nu wanna itti narraa argaa jirtu wanni gagaariin akkaataa naannoo an itti dhaladhe guyyaa tokkitti naannoon itti dhaladhe keessatti maalummaa kootiin akka natti dhaga'amu keessattuu godina Jimmaa ana sattamaa magaalaa Gaattiraaf Sigimoo keessatti akka garaa kootiitti abbaanan barbaade wallolee kanaan dura sitti mee ture jecha kan abbaan barbaade wallolee abbaan barbaadeen wal falaxee galee takkaa gosummaa wayinatti dhaga'ameen beeku obbolaa kooti akka obbolaa kootiitti kaa'amee jaarsummaan naa dubbatamee sini galee jaarsummaan naa dubbatamee gumaan kafalamee yoo barbaachise jechuudha akkasittan jiraataa ture hadda Facebook irra baatanii iyyitaniidhaaf wanni natti dhaga'amu tokko ittiin hin jiru godina Jimmaa keessattan laladde moominaa maalsii ta'ure maalsii ta'u maalsii gadi silteen saba keetii gad maal ta'e kuulloo jedha deeme yaa jararaa koo akkana dura sinitti meeman kuulloodhaa gadi qaccee wayyoo jiraate naa kennaa jedheeraan an nama qacceettamanuu miti si galee nama qacceettamanuu miti garuu haasoftanii akka namni haasa'u amma Oromoon utuu akka sooshaal miidiyaa irraa kana ta'eeti silaa akkam taatu turtan mee yaada ilaala mee yaada ilaalaa mee Oromoon akka sooshaal miidiyaa irraa kana otoo ta'e inni biyya silaa akkam taatu na ture lolli wayiin barbaachisu lola walitti labsitu turtan miti ma maaliif natti mi kana guddisinaatti as jalaa deema silteen immoo Oromoodhaaf yoo fira ta'uu malee diinummaan qabu kana bara diinummaan qabu yeroo immoo siltee xunna jettanii siltee rabsitanu mee Mahammad Tagodii isinii wajjin qabsaa'ee halkaniif guyyaa iyyaa jiruufi bakka hambisaa inni goota siltee keessa yoo jaallattu furri wajjin jibbitu immoo waan inni qabu wajjin si galee dhageessanii anis nus hin jedhuan wasalaatta kosii pirezidaantii maammee jettan kanaa hojii of waamee nus hin jedhuan an ofii kooti akka mataa kootitti maatii kootti na jalaa bu'amuun fedhu wannan amma hadhaa dirasii dhaggeeffadhaa bareechaati wannan amma hadhaa dirasii dhaaba kamirraa iyyuu bilisaa siyaasa kamiin hin deeggaru jedhaa turee fi Oromoo jibbee osoo hin taane saba Oromoo saba Itoophiyaa keessa jiru kamiin keessaa iyyuu akka qaroo ija kootitti allaala maaliif saba galatan irraa qabu akka walii galaatti jechuudha keessattuu immoo akka Jimmaatti immoo guyyaa tokko dhugaa rabbii dubbachuudhaaf silaa guyyaa tokko achi keessa hin bulu maatiinis achi keessa hin bulan turan Jimman keessatti saba beete ta'e abbaa Jifaar irraa dhufe waan ta'eef sabaaf sablammoota ofitti qabanii akka amantiin ajajuun utuu sabummaan isaa itti naga'amin utuu qobummaan itti naga'amin akka obboleessaatti walirraa fuudhamee soddaa taa'amee jiraatamaa saba fedhe yoo ta'e ija tokkoon laalama maaliif abbaa Jifaar wantan jedhee maqaan abbaa Jifaar kaafamuu wanni dhiigni na dhaabatuuf kanaaf seenaa abbaa Jifaar nan dubbisaa dhagaheeras keessattan dhaladhe keessattan guddadhe bareecheen beekan seenaa abbaa Jifaar jechuudha abbaan Jifaar saba fedheen sabni Oromoo saba fedhe akka hin caalle sabni fedhes immoo Oromoo akka hin caalle walqixxummaa sabaa labsaa turan maaliif amantiitu ajajaanii isaan amantii musliimaa qabatanii turan abbaan Jifaar jechuudha kanaaf sabaaf sablammiin godina Jimmaa keessatti dhalatee guddate abbaa Jifaaritti moomuun fedhu abbaa Jifaar harkarra qaban takka immoo sabaaf sablammiin Jimmaa keessatti dhalatee guddate kun lafa kooti kun mana kooti kun maal kooti jedhee Oromoo Jimmaatti wajjin guyyaa tokko seenaadhaaf guyyaa tokko ol ka'ee falmisiisee lolee lolchiisee hin beeku guyyaa tokkitti saba Oromootiin walitti galee jiraata maaliif akkaataa itti qabde eenyuunu si galee ummaticha malee mootummaan giddiin geessee godina Jimmaa keessa sabaaf sablammiin giddiidhaan kan geeffame hin jiru tokko abbaa Jifaartu qubachiisee Oromoota naannoo Jimmaatiin akka jarri walii galanii sabni kun saba Oromootii gadi akka hin taane barsiisanii saba jarri sabuma jireenya janaatiif abbaan Jifaar silxee ta'anii immoo jala deeme sabni fedhe sabni kamtuu tokko akka ta'e akka amantiin keenya nu ajaju amantiin musliimaa himanii qubachiisanii sabaaf sablammootaan walitti godhanii rabbiin kan jannataa isaan godhu kun amantiin musliimaa kanuma ajaja inni nu argines inni isaan godhanis tokkuma jechuudha kana jennaan
Guyyaato an gadi ba'ee wanni na dhibu guyyaato gadi ba'ee an sanyii abbaa jifaar sanyii jimma abbaa jifaar yookiin immoo yoon itti dhaaddadhes wanni bicuu siinarraa hanqatu hin jiru maaliif waan abbaan jifaar barsiisa ummata sana barsiisan qabadhee waan an ka'eef waan ummanni sun kayriin hojjetaan mal hadhagee ammas yoon akkasaa fakkeenya isaanii of godhes yaani darbaan dabarsa fakkeenya isaanii yoon of godhes wanni narraa hidhatu tokkittiin hin jiru. Isinii galee kanaa jennaan bakka biraatii dhuftanii jimmaan keessa galchitanii jimma sabaaf sablammoota ofitti qabee jiraachuunsaa sabaaf sablammootaaf kabaja kenneen jiraachuusaa wanni inni nama gaddisiisus hin jiru. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf sabaaf sablammoonni naannoo keessan keessa jiranu yeroo danuu alaabaa baatanii yeroo jarri baanuuf yeroo jarri gajara fudhatanii baanu maaliif keessatti dhiiftan? Isinoo saba amaaraa sabaaf sablammoota hedduu isin keessatti yeenyaa mangannoo jedhee karaa keenya karaan kun lafti kun lafa keenya jedhee yeroo danuu argineerra alaabaa takkaa jimmaan keessatti silxeen takkaa alaabaa isaa fudhatee jimmaan keessa ka'ee gajara fudhatee uummata Oromootti ka'ee hin beeku takka seenaadhaan silxeen akkuma Oromoo walii galaatti takkaa guyyaa tokko saba Oromoo irraa miidhaa ga'ee hin beeku. Hin geessifne jedhees yaadees hin beeku. Yaadadhu gaafa Jawaar Muhammad saba silxee bira dhaqu itti uffisee sabni silxeeti hadha silxeetti arrabsaa jirtu itti uffisee abshir jedhee isin wajjin jirree geggeesse inni immoo Jawaariin hin barbaannu gaafa hin barbaanne immoo Dr. Abiy Ahmad gaafa inni saba silxee keessa dhaqee wal ittiin wal baree maal jedhu uffata silxee aadaa silxeetti uffisee dhageessee natti jechuun guddisina uffata soba yoo ta'e suuraa lamman jiraayyuu siifan dheessaan saba Oromootiif kabaja qabaachuudha sabichi akkastu sirriidha. Dr. Abiy Ahmad koofiyyaadhaa amma kootitti kan aadaa silxeenis aadaa duudhaa of danda'e qaba warra akka kooti dhamaa geessee riskiin si keessa kaa'ee jennaan achitti gamaa kaatee gamanatti tumattu kanaa miti si galee gaafa Dr. Abiy Ahmad dhaqu uffatuma silxeetti uffisanii silxeen akka uffata of danda'e qabu warri Dr. Abiyyiin deeggarus immoo Dr. Abiyyiin kabajee maal jedhee wajjin dhaabatee geggeessee biraa gale maal si godhe sabni silxee anaa jettee silxee tuttamu anaa jettee jimmaan tutta mucuu siisin salphachiisu Jawaariin ari'ate moo Dr. Abiyyi ari'ate innoo ishee tokko laala mee sabni silxee maal si godhe anaa jettee saba silxeen xiqqeessin dhaqqee dhageessee anaa jettees jimmaan hin xiqqeessina akkasitti wal beeknee wal kabajnee jiraannu paartiin barbaade deeggaruudha akkan mirga guutuu qabu akkasitti akkatti naa bartuu qabda hadhaa kaasee jechuudha guyyaa hadhaati kaase barbaaddu silxummaa kanaaf kabaji Oromummaa gasii kabajan si wajjin jiraadha lakkisiin ta'u miti na jalaa deemi eeyyeen afaan Oromoo nan baradhee nan kataba nan dubbisa amma hin dandeenye jechuudha si galee baradheera nan barreessa nan dubbisa nan dubbadha eeyyeen Oromummaa bakka fedhee fudhachuu nan danda'a naaf kennisiisa nan beeka gadaa sistam sirna gadaa nan baradhe malee hin dhageenya kikeetii feesbuukii irratti nan baradhe gatiin baradhe jennaan gatiin dubbisuuf gatiin haasa'uuf dirqama qaba Oromoon Oromummaa naa kennu takkaan gaafanne hin gaafanne yeroon gaafadhu qaba yoon barbaade yeroon gaafadhu qaba garuu immoo akkas yeroon jedhu Oromoo xiqqeessu kooti miti guyyaa tokko takkaa Oromoo xiqqeessi hin beeku warra an akka abbaan koo silxee ta'e hin beennetiyyuu tarii akka Oromootti lakkoftanii waan barbaadan naan jedhaa jirtu ta'a amma argasii laa akkasitti nan laalina an abbaan koo silxee waan ta'eef silxummaa isaatti kabajee jaalladhee isin galee namni filatee hin dhalatu atiyyuu Oromoo ta'uu si galee atiyyuu Oromoo taatee dhalachuudhaaf yookiin immoo Oromoo ta'e hin dhaladhe jettee hin dhalanne dhageessanii atiyyuu Oromoon ta'a jettee miti kan Oromoo taatee dhalatteef anis immoo silxeen ta'a jedhee filadhee tun ta'een ittaan dhaladhe alhamdulillah rabbil alamin baay'een itti gammada si galee garuu immoo yeroo abbaa jifaartu qaban yeroo tokko tokko wal dhabna maaliif wal dhabna beektu fakkeenya lama sadii isinii ka'a maaliif waa'ee jimmaa dubbataa jettu waa'ee jimmaa wanta dubbadhu futuun arsii keessatti dhaladhes akkasuma haa ta'u malee arsiis ta'ee wallaggaas ta'ee shawaas ta'ee sabni jimmaa
sabni ofitti qabeenu hammatee nu guddisee nu nyaachisee nu obaasee nu qubachise saba Jimmaa waan ta'eef saba Jimmaa keessaa immoo Oromoota Jimmaa waan ta'eef Oromoota naannoo biraatiif kabajan qaba maaliif Jimmis Oromoodha kutaan biraas Oromoodha akkasiin obbolaa taataniifi akkasiin obboleessummaa qabdan gatiin beekuufanii hunda keessanii kutaa hunda jedhee innaanaa sobduunaan jettu maaliif akka Oromootti lakkoftanii Oromoodhaan noo akkamiyyii siyaasa keessa dhibeedhaa biyyi naa arrabsaartu laa kana booddee arraba keessa fudhaan irraa deema an Oromoo miti dhageessanii an Oromoo miti kanaafuu namgachu waan siyaasa keessanii hadhaa kaastanii siyaasatti na waamina yoon barbaade immoo akka Itoophiyaawii tokkootti mootummaa biyya bulchaa jiru deeggaruudhaaf mirga guutuun qaba isa kana immoo kan yeroo keessatti midheessatu maa kan yeroo keessatti dheengadda nafxanyaan gadi bee akka barbaade yeroo inni si godhu itti naasofne anatti saasa'uudhaan mirgan qabdu isa kana bultii wal ilaalla isinitti hin buune dhuftanii natti hin bu'inaa kana booddee an namummaa kootiin na kabajjena hojiin jiraatta yoo ta'e kottuu namummaa kootiin na kabajiitti jiraadhu siyaasa keetti nan laaqin saba kootiin nan boona sigalee saba kootiin nan boona waan sabni koo ta'e hin ta'a yoo sabni koo Itoophiyaawummaa mormame anis Itoophiyaawummaa mormame jiraadha malee anta akka guyyaa tokko sabaan dhaaddadhee sin beeku sabaa warra dhaaddatu iyyuu hin jaalladhuan maaliifi sabni saba caalu akka hin jirre hin beekaan sabni saba caalu akka hin jirre hin beekaan yoo immoo sabaan dhaaddachuu finna malee jettan sabni sixxees saba of danda'e saba hojjetatee jiraatu Oromiyaa keessas ta'u naannoo Amaaraas ta'u bakka barbaade yoo riskii isaa qubachiises sabuma hojjetatee jiraatuu fi saba diinal islaamiin jaallatee ahad jedhee diinal islaamii qabatee socho'u malee saba olii gadi raafamaa saba namaa xiqqeessaa waa'ee saba namaa hojii namummaadhaan nama caalla jedhee jiraatu miti hojjetatee jiraatee abbaa qabeenyaa ta'ee bakka fedhetti hojjetateetu kan inni jiraatu namni isa gargaaru hin jiru akkasitti hubadhaa. Kanaa jennaan guyyaa hadhaati kaaftanii maqaa kootiin akkasiin dhattanii jimmatti buutan hin barbaadu yoommoo lakki sabaa wal xiqqeessuu malee wal xiqqeessinu malee sabaa wal xiqqeessina gandaa wal xiqqeessan jimmaan keessatti dhadhadhe dhiifamaa wajjiniin jimmaan keessatti dhadhadhe gadi ta'eef maqaa kootiin akkasiin jimmaan arrabsitan hin barbaadu akkasiin kuulloo jimmaa jettan hin barbaadu kuulloo jimmaa keessaa anatu beeka dhageessanii kuulloo jimmaa keessaas yaa jara keenya tokkummaa lalisaame dhiisaa gandummaan isin hin baasu akka nama tokkotti akka taajaabii tokkotti isin gorsuu maleen gidduu keessan galee Oromoo gidduu galee walitti buusuun fedhuwan hadhas boris walitti buusuu wal loluu dhiisaatii akkasii wal arrabsitan maqaa kootii wal arrabsitan isinii leeyyemuwan isinii galee akkasiin maqaa kootiin gandaan wal qoddan hin fedhu namni lama ol ba'ee maqaa kootiin jimmarraaf arsiirraa yookiin immoo jimmarraa shawarraa maqaa kootiin akkasii wal arrabsitan isinii leeyyamu eenyuunu kutaa kamirraayyuu maaliif beektu an walitti isin dhawuu malee akkasii walitti buutan hin fedhuwan namummaa kootiin wal kabajnee wajjin jiraanna akkasitti qabadha kanaan dura sinitti meera waan kana dhagahuu diddan yeroo jimmaan akka waan an yaani bakka Oromoo jimmaa ta'etti na qabattanii dhaqxanii jimmaan na rabsina qobaatti yoo sabaan na rabsuu barbaadan silxee jedhaati saba koo wajjin na rabsaa malee ummata jimmaa galata narraa qabu rabbi isaa fadhiisu abbaa koo irraa galata qabu abbaa koo naa qubachiisee abbaa jifaar nama galataa nama diinal islaam rabbiin kan jannataa isaana godhu xuquun barbaachisu maqaa keenya maqaa koo kaasatan maqaa koos ta'ee maqaa Mahammeetiin akka hin laxxanii kana booddee jimmaa arrabsitan hin barbaadu yoo sabaan arrabsuu barbaadan silxee jedhaatiin nu arrabsa kanaan achi geessitanii jimmaa wajjin wal arrabsina jimmarraa immoo maaliif dubbattaa atoo silxeedhaa jechuun keessan hin mala jimmarraa wanti na dubbachiisu waan danuudha fakkeenyan sinitti hima fagoon naqina gurbaammaa ani horii jedhee moggaase kana Ahmad jettan kana gandummaa nama faarsu keessaa tokko isaa tokko hurrii cilallooti ijoolleen irra hedduullaa fi waraaban warra gandummaa faarsu maalii fi hojjettan maammee maalummaa isaa wallaaleetu hin ta'in gaafa maammee noo arsooma lallabatu goota keenya
abbaa imaanaa finfinneeti leenca keenya jedhamaa ture gaafanni immoo calluma jedhee ma waan barbaade yoo gosa arsii labsate irraa fuudhamaa ma yoo inni dhaqee badhaadhina faarsa mee dhufiinsa badhaadhinaa kanas gaaraa kaasee nama godaatti immoo isinitti hima ergan ammana of sin barsiise dhufiinsa badhaadhinaa kanas gaaraa kaaseen amma godaatti isinitti hima waa'ee jimmaa kanas gandummaa kanas kan fide isin akka ta'e gaaraa kaaseen amma godaatti isinitti hima maaliif finnee jedha gurbaan horiin kun gaafa maammee arrabsu maammee irra dubbataa hin jiru baraala dhugaarraan dubbataa jira gaafa maammee arrabsu maammeen akkam fuudhee uu jedhe dhaggeeffadhaa maammeen akkam fuudhee wayyoo arsummaan irraa fuudhaa bakka arsummaan irraa fuudhamuu qaba kana booddee akkam jara jawaarii maneedhaa keessa jiru fuudhaa jedhe naasiraan oleemoo maal maqaa isaa gurbaan gadda fuudheen nanii miidiyaa irratti olii gadi afarfamaa ture inni immoo dhiigummaadhaan oromummaa qabaa hoo dhiigummaadhaan oromummaa qabaanni gaafa inni fuudhu jarri jawaariin baanii maneedhaati tiingi godha qabadha akkasitti lafa ankanan xiinxala yeroo taa'e si wajjiniin siyaasa jedhee afaan banaan ooluun taa'een xiinxalaan akkati jimmarraa akka addaatti jibbaa qabdu gurbaa oolaan nana akkasittan dhugaa keessaa xilee sii baasaa jechuudha. Maammeen leenca turree kaleessa. Maammeen leencaa miti kaleessa gaafa inni si wajjin dhaqee mirga isaati arsooma barbaadu bakka fedhe dhaqee labsachuu mirga qaba afaan oromoo dubbata afaan oromoo barreessa hin barate mirga qaba bakka barbaade labsachuu gaafa inni dhaqee si wajjin gosa kee kutaa kee irraa labsatu leenca ture hadha garuu yoo inni ka'ee Dr. Abiyyiin faarse saree taa'aa jechuudha. Ilaa yaada kanaaf jira laa sooshaal miidiyaan gaafa inni fuudhu immoo wayyoo jedhe gurbaan kun amma xaalloo viidiyoo isaan sinii fidaa dhiisaa. Yuutuubii korra galtanii ilaaluu dandeessu. Wayyoo jedhe akkam jedhe utuu jawaar baay'oonni keenya mana hidhaa jiranuu akkam maammeen fuudha gosa keenya bakka nu deebisuu qaba gosti keenya maal ta'uu qaba inuma salphanne inuma duunee caraanaa ture Ahmad kun nan sobee yaa biyya. Sen taasisabe gaafa sana calluman jedhe maammeen illeeyyuu silxeedha. Silxeetu dhaqee oromummaa arsii keessatti labsate. Mucaan inni si keessaa dhalatee si keessaa guddate naasiraan maal jettan mucaan inni gadda fuudhe sun miidiyaa irratti ajandaa ta'e sun. Inni immoo arsiirraa dhalatee arsii keessatti guddate dhiigaanis oromummaa qaba. Maammeen illeeyyuu dhiigaan oromummaa qaba. Hin labsate malee. Maaliif gaafa sana wociin wayyoonni keenya mana hidhaa jiru maaliif hin jedhin gandummaa xudduu keetti gatii galee afaaniin sibee jennaan gandummaa kee fudhatte keessa kaate malee si galee silaa utuu dhugaa jaallattee gaafa sana si dhiyyita akka maammeedha ija wal qixaatiin nama laalte yoo ta'e gaafa maammeen fuudhu akka iyyite hayyoonni mana hidhaa jiru akkam fuute jettee iyyite miti miidiyaa irratti iyyite obboleessu lafatti hin iyyineen qaanfadhu gandummaan akkasitti sirkaa galaa gaafa obboleessi kee deengadda miidiyaa irratti olii gad oofamee fuusiftu maal eegaa turte maaliif hin dubbatin irraa hayyoonni ba'anii maa yeroo sana yeroo maammeen fuudhu hidhamanii yeroo inni gurbaan deengadda fuudhu miidiyaa irratti beekamee fuudhu ba'anii hidhaadha meeqa fuusifattee qabda akkasitti qabadhula dhiisaa gandummaa. Dhufiinsa ijoollee jimmaa amma fakkeenyaaf al tokko waan dubbadhan nan aaree natti dhagahama abbaan jifaar tuqaman natti dhagahama abbaan jifaar nu qubachiisan waan ta'eef tuqamuu isaanii hin jaalladhu aan akka kooteetti maaliifan hin jaallan Abiyyi Dr. Abiy Ahmad yoo ta'e kumaatama qaba kan isarraa dubbatu jimmaan keessa qofatu hin ta'in arsiirraa shawaarraa wallaggarraa akkuma argaa jirtu adda dhungatee geggeessaadha eessaayyuu kan isaa falmu miiliyoona gatiteef isarraa wanta falmuuf hin jiru. Meemee waa tokko dubbanna. Engadda badhaadhinni paartii badhaadhinaa jedhamee ijaarame. Amma aangawoonni olaanoo waa'ee Dr. Abiyyiitiif yookiin waa'ee badhaadhinaatiif jimma kuulloo jedhamee arrafama. Ijoolleen jimmaa ta'a dhaxxanii bakka biraatii paartii kan biraa faarsaa jirtanuuf ergaan isinii qabu as keessatti qabadhu. Maalummaa koo sitti meera dhugaa immoo sittan hima qabadhu warri dhaxxee dhiichisaa ooltu ijoollee jimmaa arrabsaa ooltan kutaa biraatii wajjin
jimmaan arrabsitan hin gaabbitu boris hin gaabbitu iftaanis hin gaabbitu bara fakkeenya dubbanna paartii badhaadhinaa namoonni hedduun hin jibbitu eeyyeen ishi baga jibbitan erga paartii badhaadhinaa jibbitanii maaliifi jimma tirkiftan paartii badhaadhinaa kana paartii badhaadhinaa inda'um jimmaan keessa jiru akka kutaa kee keessa jiru jimmaan keessa jiru paartiin badhaadhinaa mana haa jennu meeme godoodhaa jennu paartiin badhaadhinaa godoodhaa jennu akka godooti godoon tokko yoo ijaarame yoo ta'u hin qabaanne hin kufamanichi yoo modagalee hin qabaanne ta'uun dhaabate hin kufamanichi badhaadhina kan oofaa jiru shufeerii ta'e Dr. Abiy Ahmad yoo ta'e iyyuu raddaatiin goommaa isaa wanta arge hundi meeshaa isaa mootarri isaa kutaadhuma keessan keessa jira maaliif warra kutaa keessa diqee guudhiftanii tokkittii Dr. Abiy Ahmad irratti quba baaftan waan inni jimmaan ta'eef qofa naa mana kanan sin keessatti argee jira laa sheer naa godhi irra deebi'een jedhaan Dr. Abiy Ahmad Dr. Abiy Ahmad Ali kan inni jibbamuuf gatii inni jimmarraa dhalatee jimma keessaa guddate akkuma gaafa duraa jedhaa turtan jimmiin bulchu jedhaa turtan wallahi billahi gatii inni jimma ta'eef qofadhaa ana jedhe Mubaarak Musammaa dhugaan sitti maqaa wanni tokko sababni tokko ittiin hin jiru amma Dr. Abiy Ahmad bara maalii keessa jirraa yaa jara keenya bara maalii keessa jirraa amma Dr. Abiy Ahmad tokkittii isaa biyya Itoophiyaa bulchuu danda'a dhiisi Itoophiyaa kee Oromiyaa bulchuu danda'a tokkittii isaa kutaa kee keessaa Wallaggarraa nama qaba Arsiirraa nama qaba inda'uun irra caalaan badhaadhinaa ijoollee Arsiiti dhugaa isinitti maara kuno gaaraa kaasee amma godaatti kan wal ijaaree xiqqoodhe dagalee ta'ee fi Dr. Abiyyiin achitti qabee jiru kanatti laa ijoollee kutaa keetiiti akkasitti qabadhaa malee maaliif ijoollee kutaa keessanii arrabsuu isinitti jabaannaan keessaa luqqiftanii Dr. Abiy Ahmad bara maalii keessa jirra boo bara maalii keessa jirraa sin jedhe dhugaa sitti makanaaf nama laaleeffatta an silteena siltummaa kootti nan boona Dr. Abiy Ahmad biyya Itoophiyaa bulchu isaatti boona gammada naafa bulchu biyya kooti Itoophiyaan sigalee waanan dubbadhu hin beekaan an Mubaarak Musammaa Yaasin Sayid waanan dubbadhu irraan beekaan jimmattan dhaladhee guddadhe eeyyen abbaa jibaaritti bu'amuun na dhukkuba eeyyen na dhukkuba na guba yoo immoo gandatti fudhattee galte siyaasa Dr. Abiy akka gandaatti tuqamuun isaa na guba eeyyen sigalee mee Dr. Abiy Ahmad qobaasaa biyya Itoophiyaa dhiisaati jimma tokkitti bulchuu hin danda'a giidoodhaan yaa biyyaa kottaa naa himaa mee dhugaa jaallanna yoo jettan kottaati amma dhugaatti deebiftanitti qabsoo milkii wayii hin jireettanii yaadina milkii wayii hin argama jettanii yaadina amma dhugaatti deebitanutti qabsoo sobaa dhaaba dhugaarra qabadhu yoo obboleessa kee ta'e gurra isaarra qabittimi yoo obboleettii kee ta'e gurra isaarra qabittimi akkasitti tarkaanfattaa tokko taate Dr. Abiy Ahmad Abiyyoot Kaasaayee Balaayee Abiyyoot Kaasaayee Balaayee takkana nu godhe Abiyyoot Kaasaayee Balaayee aboo maqaa jijjiirtee dhiiftee wanni dhufu hin jiru Dr. Abiy Ahmad Ali jedhiiti maaliif akkana nu godhe jedhi seeraan gaafadhu jimmaa qofaaf dhiyeetti hin babaasin utuu Dr. Abiy Ahmad ilaa ija babaasee sitti bara utuu Dr. Abiy Ahmad nama kutaa keetii ta'e hin deeggarta utuu Dr. Abiy Ahmad nama ganda keetii ta'e yoo inni walitti qabee ummata fide wallahi billahi hin deeggarta kanaaf immoo ragaan abbaan duulaa gammadaa Oromiyaan bulchinee tokko durii yeroo wayyaanee iyyuu ijoollee jimmaa irratti xiyyeeffattu sin liqimsi ataraa rabbii si ta'u liqimsi si hin taane kilooloksii hanga si liqimsiisa ijoollee jimmaa irratti akkasiin xiyyeeffattanu dur yeroo abbaan duulaa gammadaa Oromiyaa bulchanitti waa meeqatu badee waa meeqatu tole dhugaa jiru fodhu waa jettee abbaan duulaatiin hin jenne takkaan jenne seenaadhaaf arragaadha yeroo Junadisaa doo bulchaa turetti waa meeqa badaa ture nama meeqatu dhumaa ture waa jettee hin jenne ijoollee ganda keetii gatii ta'aniif
أجسد يرو مختار كدر جرو إني تاني قبل مختار كدرين أكاسيت له مختار كدرين قتين جمة إقفاف إني تاني قبل فندو لكم سيتي تايز تا زواجرا أجسد مختار كدرين إني تقبل نال كرر ما بقولش مختار كدر كوفا تكا بريزيدنت أوروميا أورومولا تولاني بيكو تولاني بيكان غندا كيتانان أكبر بعد إني كين نخا غندا كيتي بانان إني كين نلين تغوتا سنجي غوتات غندا كيتي بانان يا حبيبي رغادان كم ساور بادا أبلو غندا كوتي نلين كابينة غندارنا كاسي تي أمّا نكيه دكتور أبي جوت ورّا إجارة مجرو غندا كير روان تف توكيتي جيما دكتور أبي أحمد جيما كيسة تلا لته كنت تف جيما كنين تين كمين كنين نسيا حق أبو لبا كنارا ورّا جلتي نجرو جلا كوفيسي ميلالتا مي ورّا غندا كيه تي جلا أريمه مي ورّا غندا كيه سني وكاسي تي مكاسو بربادن مي ورّا غندا كيه سني جلا فوراتي ورّا غندا كيه سني هنديو جلا فولاتي مي دكتور أبي أحمد غوياتا كوبية توبي أبوشو وغارنا بدي ستاسا ورشيا سكان منو ديكت كوتونا كتكابي مي ورا غندا كيساني كبدا دكتور أبي أحمد جلا هندي غرينا جلا نجتنا جلاتي من داموت ما الباسا كما الموت يقول بتا ما تيني كيساني تكدمما من داموت ما تين موت ما كان برباد لا تت إن تكدمما جرو موت ما كان برباد يا جركين دكتور أبي أحمد توكيتين أجسني دكتور أبي أحمد توكيتين إثيوبيا متي أوروميا بشون دندو أبولا كيسن تودع جلا أفا جلا نيركاتي جل كابا ملك يقول كل شيء كي مانا ما يقول كل شيء نسين إن سنين جلا تري كنافني والله أمن تنوس دكتور أبي لا عن المجمعات جممان دانgan dumma la hindem ugara da badde dubat Dr. Abiy Ahmad ya jolle jimma yo jimmi fayya Dr. Abiy Ahmad dege ya kanati kabe yo jarri jala magarafi dagalete e gajiru kun jalan jirre Dr. Abiy Ahmad saati ni demi afur buchun dando kani yuta ya jara kenya banna daju kuma na matin kabina otu Dr. Abiy Ahmad achibule be presidenti oromo ya bale موت ما قرمه والله واي موت ما لساني إذا قارام جد إذا قارام جد كانوا بلّه إذا قارام دي متي إذا مورم يا أبو جاجر ماله أبي يلا إذا جنو ماله أجسني والله دكتور أبي يقول لي كم بريغان داته غندرانا مجا بساجر ماله إمبولا ثم نأمانة خلا نبات يقول لنجي ما خلصين بكى وندت لا مارتوف بكى وندت لا مارتوف جمان تاو كبابي بكى جرت توالي جاري بكى جرت توالي جارا يجولي جما بكى جرت توالي جارا هرقتي سيدنا بدك ورمو توافان بكين قالوا ما جدا جدي اسنتي ما انتوري نيمار فؤاد الناس تنياتي فابدو سين نيمار فؤاد الناس تنجتنو شير غداتي دغه فدا انا كوما انا بلا واي نيمار سيتيما واي نيمار سيتيما واي جولي لك بكا بلا فارس سيتيما شير نا غدا حدا غبا غنا كو تيمبا فدا اي ام سلتي فارست وفدا دا سلتي نانو فدا خرور مون نانو فدا ام مولتيسي غودي نتي ما يوكي مانغو دوندي غودي نتي ما غدي باني مبارك مسمى نلالتو اكا يا بشيرين نلالتو جلن مبارك مسمى بكنم بوجلانوت واي جما راسو ددوباتين جدوان ميديا لان نكون كبو واي غودي بيارا وربيات وربيا على غيزان دي كان كابو دس كان تينس جمما وربيا كيسا ميديا دان سيني كانجلو هايوني بيا كيسا وان بربادن يوسي يتن فرچولا كوبي لا انو فيو جتر انو فوان شيرنا غداتي سر بودي واچ مان سيتيما جباتا نتيمي تمي تايما دوغاجو واي داي مر لك ويو بربادن شير غدا
Abbaa Jifaar hangafa mootichaa shanangi beesi isaan immoo bulchale. Manni koo alli koo Abbaa Jifaari. Kubbaayaan koo Abbaa Jifaari. Jismiin koo hundituu ilaalame Abbaa Jifaari. Wayyoo Abbaa Jifaar ko. Abbaa koo akkan isin jibbuun qabu'an. Yoo jimmi fayyaan natti jeche isin jibbuun danda'an. Firi Neymar Fuadin waa miti bilbili. Neymar Fuad yaa jara keenya Neymar Fuad kan inni dhaame namoonni danuuni natti duulaa turtan yeroo sana yaadadha. Afootu sinii jedheeraan. Lakki wallahi Neymar Fuad ija koo duratti hin dhaamne. Neymar Fuad dhiisiiti Abdou Seetol Xaallaa eessa jirtooti hayawaan qoytan dawwala. Abdou Seetol Xaalleen ilmi abbaa tamaam distii. Abdou Seen mee ol baatee deebinaaf adeemiftu. Abdou Seen ofiisaatii gaafa sana lubbuudhaaf baqate. Abdou Seen lubbuudhaaf baqate naamana. Wallahi summa wallahi yeroo jarri achi lolli ka'ee Neymar rukutame jechuudha ga'ee mana keessan ciisaan. Wallahi rabbi fayyaa koo qabu fayyaan qabu'an. Abdou Seen na argeera la. Abdou Seen hambaa rabsaan na argeera na dhukkubaa mana keessan ciisaan. Hundi jaraayyuu hiriira deemanii Neymar achitti dhahamee galame. Yeroo galame jedhu Abdou Seenoo jedheen gaafadhe akkuma isin gaafataa turtan. Abdou Seen maali ma yoo jinduutee? Ma biyyummaan dhahamee kunoo argaa jirta jimmaali jinnoo yajiba biyyi daggaafiinoo jedhama dhahamee oo namni abbaa barbaade deeggaruu mirgan qabu maaliif dhahamee jennaan waa sooda dhabe Abdou Seen naan dhaga'u. Abdou Seen yoo rabbi baasee elaan jedhan warra achi jiran. Abdou Seen mayyuu qabnee dhidhiila. Ay tu gaafa sana dhahamtee laatte. Nanga bada ture. Wallahi lubbuudhaa fi deer qabaate. Na amana isin sobeen beeku gadi baatee sobaa jettu wanti waslaataan. Mee gadi baatee sobaa jettu. Nan qabaa sagalee. Lubbuudhaa moo bifuur kaabee ittiin faradinaa. Nutti hin faradinaa. In argine ijji ko'an. Namni nama dhahu hin jiru Kairoo keessa. Amana. Namni nama dhahu hin jiru of dhahuu dhala. Nama dhahu jechuun akkana dha. Kana jennaan sabboontota ijoollee Jimmaa bakkuma jirtanitti of hin dhaasinaa jimmummaadhaan. Inni siyaasaa illee siyaasaa ala jamtu nan laallatu. Wallahi jimmummaa keessanii of hin dhaasisinaa. Dhumaa malee lafarraa. Dhumaa bakka jirtanutti malee. Nam tokko jimmummaadhaan akka isin hin daane. Ameerikaa tootee ijoollee ga'ee jimmummaa jibbanti. Awustiraaliyaa tootee jimmummaaf jibbanti. Bakka hunda dubbachuun hin barbaachisu malee hundi naga qabaan. Bakka hunda jimmaa waan ta'eef jimma jibban maaliif garuu? Maaliifi jimmi kun maal nama godhe? Mii dhugaa yoo ta'e Abiyyi kamiin jimmaan bakka bu'a? Mee gara kamiin Dr. Abiy Ahmad jimmaan bakka bu'a? Mee ana harkottu irratti na jalartaa waslaaticha ajaleen ta'e iyaartu. Mee gara kamiin Dr. Abiy Ahmad jimmaan bakka bu'a? Ijoollee gandummaa kan barsiisee isin yaa jala keenya. Dhugaa dubbanna. Ciniintanii qabdan abbaa duulaan niftan dura diisaa doon niftan Muktaar Kadiriin qabattan achumaan ijoolleen piroofaayilii kaachuu jalqabe. Isinii galee deebitanii immoo kana silaan kaasu'an wanti na kaasise arraba keessan. Arraba keessantu na kaasise malee jimmarraa namni dubbatu abbaa qaba. Jimma abbaa qaba. Abbaa irraa dubbatu qaba. Mubaarak musammaan kaanne jimmi ammas taanaan la bara akka ol kaatanii immoo kuulloo jimmaa jinni jenna anaa deebisaa isinii ban deebisaa kana booddee. Footoo Mufariyaatitu dubbannu immoo gootittii Mufariyaat argitee ta'uuti Yesalaam ministeera nageenyaati Mufariyaat koo lubbuu koo giiftii anaa jimmaan keessatti dhalattee guddatte biyya mormine ministeera nageenyaa taati. Tumbara jiraadhe anis ministeera nageenyaan taasisa yaawwan. Mahayyumummaa koosii wajjin afaan na barsiisan. Nageenya feenan. Akka silxeetti nageenya feena. Seegalee akka silxeetti akkuma Yesalaam ministeera Mufariyaat Kaamil
ilaalime fakkeenya fudhu. Kana jennaan anaaf Abiyyis walitti qabina, anaaf Jimmas walitti qabina. Irraa na fageessa. An Mubaarak Musammaa Yaasini yoo sabaan natti dhuftan silxee ittiin qaanfadhu an laphee koo qabadhe silxee nani. Yoo silxummaadhaan na jibbita ta'e maasalaamaa nagaatti. Dhageessanii yoo jimmummaan na jibbita ta'es nagaatti jimmummaan natti dhufin anatti dhufin. Ijoolleen Jimmaa danuudha maqaa jaraa waami kunoo kuja Abdishaa Bilillee tokkicha Sandaaboo waamaati qananii jimmummaan arrabsa jarri iyyuu ofirraa isin deebisu. Anaan qabdanii Jimmaan arrabsina anaan qabaa silxee arrabsaa dhaqaati. Silxee qofa isinii arrabsuun hin argine jammara anaan qabaati silxee arrabsaa. Kanuma haasaan biraan jiru kana sabaan yoo sabummaa ta'e dhaqaa silxee arrabsaa anaa jettanii Jimmaan yookiin immoo Oromoo Jimmaan arrabsina. Oromoon Jimmaa kan hin dhadhaarrafamaa jiru maqaa kulloof silxeetiin sababii nu hammateen. Galatoomaa yaa hawaasa Jimmaa. Ijoolleen jenereeshiniin amma abbaan barbaade yoo maqaa silxeetiin isin arrabse maaleesh isiniin jenna. Bakka silxee boo'ee jechuudha. Dhiifama isiniin jedhaan dhiifama guddaa ofitti nu qabdanii arrafamuu keessaniif. Wannan immoo jalaan gurra keessanitti himu tokko isin silxee yoo ofitti qabdanii qubachiiftanii hojiin jiraattaniis gurra keessa annaa qaba gurra keessa ittanii maalala yoo isin silxee ofitti qabdanii hojiin jiraattaniis kutaan biraa immoo Amaara saba sobee arrabsaa oolu ofitti qabee jennaan alaabaa fudhatee kan itti bahee hooy jedhaa ture malee silxeen takkaa biyya keessa inni namni silxee kuulloo sidiin jedhe takkaa silxeeniif kuullooni qubachiifnee naannu keessa jiraate riskii isaa hojjetatee jiraate garuu isin keessa warri isin ofitti hammatanii jirtan bineensi jedhaani alaabaa Minilik fudhatee gadi ba'ee gajara fudhatee gasinitti ba'ee ture jedha yoo jirri sobaa jedhani suuraan sin erga viidiyoon sin ergaan naa biraa bira naqina ana bira kottaa viidiyoo suuraa kutaa keessatti Amaarri akka barbaade gadi ba'ee sabni barbaade gadi ba'ee kutaa keessatti gajara baatee kan inni iyyaa ture silxee dhama. Nutti himi nasin jettan amma macarashaattaa sinitti hima. Okay? Akkasii nagannaa oolaa wanna fe'oo jiraate nan deebi'a. Gurbaa sanaaf yoo inni hadhaa kaasee gurbaan Ahmad jedhamu maqaa koo dhahee ol baataanan ammana of sin barsiise miti. Ammana of sin barsiise miti. Ammana of sin barsiiseera. Mucaa sana narraan dhawutanu taanaan ilmaan Oromoo keessattuu kutaa sikkoo mandoo gurbaa horii sana narraan dhawutanu taanaan anatu itti hima. Kana booddee kabaja keessaniif calluman jedhu jechuudha. Narraa dhawwa ana waa'in siyaasa nan laallatuufan keessan galle. Sini galee an waa'in siyaasa nan laallatuufan keessa galuu dhiiseen Jawaar koo abbichuu koo hin jedhu. Lammanuu anaaf ija mirgaatiif ija bitaati. Maan na dhibee waa'ee keetii dhaqaati falmadhaa achitti dhaqaa wal fixaa. Kanaafan innan waa'ee siyaasaatti naan galuun galtuu naan hin jedhina. Akka yoon barbaade abbaan barbaade faarsuu mirgan qaba dhugaadha garuu la obbolaa lama gidduu galee walitti buusuu hin barbaadu. Abbaan moonatti dhufe ofirraa deebisuudhaaf dhiitees ta'ee isa kan bilookiidhaan ofirraa deebisuudhaaf qophiidha jechuudha. Nagaatti. Anwar silteedhaan iyyuun beeku abiibii ko Oromiyaa dhimmaan keessatti na guddadde silteetuun beeka amma siltee tokko dabalachuun koo nafu gaama manna dhiisiisa miidhaa kan warra balkaaba silteetti anaa bareeddu tokko wayii argeen nama narkaa baate biyya kanatti amma siltee bakkuma jirtanu firoo tokkootiin walitti na deebisaa amma tun arganii ofii silteedha jedhu laata naan jedhan wallaahi ijoollee wayii deeggadda bakka poostaa naan jiraas intala tokko jirti intala arsiitii hiriyaa kooti isiidha. Ijoollee silxee lama intala Jimmaa tokko nama afurin fuudhee deemee bakka poostaa achitu gallu silxiffaa haasa'anii silxee afaan silxee sana hin beeku waan beektanii dhaggeeffadhaa. Macarashaa immoo isinitti qooseen deema. Silxee afaan silxee kana hin beeku waan
ho Nasir Shah eessaan baraati gantuudha yaa obboleessoo hangantuu miti jennaan intalli siltee sun ijoollee siltee sun bareeddi gaa of jajuu miti immoo yookiin immoo gandummaa miti nageessanii amma ijoolleen siltee sun babbareeddi ta'anii afaan siltee faasoo mubaarak maalaa isaa ubboo ijoolleen kun jennaan qoyimee afaan siltee haasaa yeroo jala keenya ta'uu nafanu jedhetanii cuma mucoosii nan danda'a waan jala keenya irraa dudhaa ga'e wayii nan danda'a nanaase obbo haadha kee siin jedhu ani immoo deemna jala jennaani afaan siltee haasaanii jennaan afaan siltee bubbucuusi haasa'e Anwar taa'e gadi afaan siltee mee dubbadhu jedhaa jala jennaan achumaan afaan siltee taasee nahan ka'u jettee naati isiin tokko ha eenyunni kun maal hasaaranii Oromoodhaam Oromoo Jimmaati minaamin jennaan Oromoo Jimmaati garuu silxootaa wajjin guddadhe tuwala mannuu xiqqoo si bakkaan akkas jennaan booddee silxee ta'uu koonnan itti muu lafa qabde ka ayibbaali mindasii kun saba keenya xuquudha malee akkamitti silxeedhaati maa nu Oromoo wajjiniin baay'ee wal jaallannaa minaamin naan jettee naan lakki wallaahi amanii fudhugaa wal baadde dhiisan silxeedha akkas wal baruu barbaanne naan akka ormaa naa hamatan Inso barang untuk bacu bi, apa hasil tetik bare jennan. Sana bode cuma, Anwar asal dia dia abah orang monjeri, abah orang monjeri hanya tu waslah ada. Silte tu kalau balik cunda kat, teser gitu. Jennan cuma na amanu di dan jennan, jadi ni. Kanan turun le Muhammad silte, Muhammad kadir tak godi kana, apa silte siri tirandan. Kanan turun le gapa Muhammad kadir tak godi awal baru. Silte le jennan di jennan Rabbi sida badi so. Hati kau lupa anjirti. Dawole ta wal barsise mamar ka darta ko di de ke ti dawole manen nan dawole wal barsise afan janatin ay jere chuan akasi fa tan jira mana min jere chura feno ta warabiya tin wala si barsise mana min nan jere to mamar ka darta ko di kun bodde jolle kun chumani ya bodi sa me fera ta udan denya jolle biya kesani dufan biya kana jiran wala barsisa an akasa jimmatan de guddat male anisi jadi enggak mau ndak timnya ini shelter mana menjadi timnya ini gede ini gede nih mal jadi nih kau cuma kalian jadi kafke ya ini ke sedina afera nih nyate doge papa jadi tu jual lagi jadi kita harga dia pakai apa oh mubarak tullah karena kamu mesti kau tu harga kita jual oleh karena ada juga zana jadi wallahi agar tu kesi kau lekap berai gese kafke ya ini afera nih nanya kisani abshir jadi na atane juga kasih tilah ha Akasina taane jira wayne silteko akasitti sana bodde chumani ga ka wal barre warra fuute tanna warra fuude ranjireni kasakasitti fuude jira jennan bakka kosi barbaanna namin bakka jennan kasakasi sanyin baay'ee chuun dalule ni bareede ni abbaanne intana abballata sanyini baay'ee chuun barbaachisa jedhani tokko na barbaada bakka namin jennan isheen waa naana galanii harkaa badani mi yoodika argitanii biyya kana keessatti tokko wal barsiisaa bareedduu wayitiini nan fuudhan dabaladha bakka siltee tokko dabalachuu dirqama wayne aywa Musa dhugaadha wallaahi afaan silteeti Musaa Kadir Tuub dhugaa keeti aynakum mana miniin kun afaan silteeti fayyaankum afaan oromootii walitti gala wantichi waan ta'e hin beeku maleen fayyaankum aynakum mana min jedhama jedhan garuu badaan beeku aynakum fayyaankum boy abaros fayyaan ስልጠኛ የምታውቁ ስልጤዎች እዚህ ውስጥ ካላችሁ በውስጥ መስመር ሃሎ ሃይ በሉኝ በቃ እኔም ስልጤ ነኝ እሺ የኔ ስልጤ ልጅ አየህ አብዱሴ አቲስ ኦፊሚ ፋቂተው ኦኬ አላህ ዋይን ዳን ነንዱ ቢዝኒና ቦጀ ያ ፖሊስ ዋይን ዳን ነንዱ ቢዝኒና ቦ ዋን በርባድ አቦ ወልከባይ ነጅራን ነጀኔ ወለቲ ማወለም ጀራን ወልከባይ ነጅራን ወስላቶታ ቁድራ Kanaafuu jennaan yaa Oromoo waan isin jibbitanu isinitti faarsu waan isin jaallattanu isinin dhossu utuu dhuftanii natti buudhiiftanii gaariidha kana booddee hadhaa kaaftanii utuu natti buudhiiftanii lanoo rabbat bannaatachu silxee fi Oromoon tokkumaa jedhe Jamaal Kaliil galatoomii isin jedhame waan silxee irratti yaada kenname dhuguma
نتطلع أدا من با أيوة هي كافي دوبا باشا من با من لاو فيان كوي كود جيما غاترا فيان كوي هو إذا ما نسيتي نجلا قوت هجرادا قال جزي إشيلاو إتبلسين والله أبلسيتون ناقرة لا يا بيلا قربتين كنا مرمتي مالي أو في مودي دي مالي سلتة ثمن أولتكم أخوتي أبلسي كدي بينو بات سلتم ماكي وريدو غانسين إتمامين نان ويت فتاجتنو دانو نركجرا أوس أبلسيني قال لي افان بوبوچو افان سلطانيا بوبوچو لمبي كايتي افان سلطيتي قال لي جز يچلاو منام جتيرو بتارتي عبد الحسين كن سلطيدا نا امانا كانان سبانا مارا غديبوي سبا اداني قودين سبا اورومو اداني قودين اتي سلطما كي دغافتي انا وجي لبستي ها سلطما كي انا وجي لبستي افان سلطينا ما برسيمنا يوتيوب كي افان سلطيتي شكلتا سلطو تدن ولسي برسيسا أكاسيتي بيكي عبدوس هذا قافته نمول تيموسين فيانكم منكرون لا إله أي نمو يتبو أجل الجليمي نقالي مو أبدا نتي سنكنن نمو بي قد فنجا كينيا نجلا سجالنا نوتي ورجي ما جتة غلطهم والله نما كنا نروح بالبلاد بوجرا نما باي جل جي ما كيسا والله أكو بوليس سلام وننا ساو لكم نما تدا غامين نم بوجرا أمان تنس والله جل جي ما كيسا نما بوجرا يوم أنت سوري تس أكل بوسات كان نجالا تجرا جل ما ولا جي ما كيسا جرا عبدو سے حد لگا سے نشونا بيتاني أبيتا كنا بيقو على والدي ما سكيمو فودا لو شيء لأني كان سيلتما كيتين بوني إيش نمبونا كله هو جت يا جرنا تيجا بتا ما كله تيجي كنا بودي يرونا رمستر كذا كافتري سلتي چانا جرا بقى سنيه يمين جرا سلتي نانجنا غرو مو دنا كيسون سلتي تاني سا بيچا سنا راشنا مالي भी सामने सुन बाय का वजह से नहीं का बार के थानी तू येरो जवे नि बिय सलते रको ofata सलते सुरासा नमोना सिनी पमतन सवारा kan abis kan dokter abis kan ni Johan Mamadis kan bakala sini pamatan ofata selte tofisani la batani yojini abshira sini yojin jere male la nus kam na gota kan gari baba na yokimo selte bucu injinni la oromon sabana gada oromon no abucu dani wori jawe jalatu jawe tikore wori dokter abi jalatu abi tikore dokter abi tikore jere male ga fasan wonninni isin arabse yoki isin teke senjuru wante bi isinisi disa narasina sabicha kuno jimma baji far ati on fide yutate kan kenya abaros fayyan jara toko alhamdulillah aywa fayyan nal abuk jedin gurbani to wa to ko tum bege jere mara nikani mochu de jollen aywa jiranan oromia selte no fusif ta jede ya boleso na waransi sinka jolle na waransi shamaran selte no fusif ta
amma silxeen galaafanii biyya silxeetti galee jechuudha amma dhugaan sinitti maam yoo lasii galee qaxitaa biyya silxee dhaqeetanii akka siyaasa amma ta'e isinirraa baradheera waan ta'eef siyaasa jarri hin beekne kana jarri waa'ee hojii malee waa'ee siyaasaati gurra qabanudha yommuu jarri hojii jala hojjetu taa'u bakka hojiidha kan jira amma naannoo qe'aatti jedha duuriyyichi kun naannoo qe'aatti keessa galee gaa nan simatama gaa akkuma ta'etti nan simatama saba kootiif anis qaaliidha naannoo qe'ee bakka xiqqooluma si eessaa dhufe kun jedhu akka bineensa adurree ila akka adurree warootii fi akka adurree mana keessaa yookaan immoo akka adurree bakkeetti na laalu gaana jarra adurree mana keessaati ana adurree caakkaa keessaati innaan gala jechuudha fuulleetti na laalu gaa kun eessaa bee kun lakkii bumaa isaa silxee fakkaata minaa minnaan jedhu dura kana cuma mataa kana intinaa jedhee adda kana akkuma ta'etti bakka gurraacheeffadhe jechuudha dhaqaa sana booddee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jedhaanii alaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu jedhu achumaan kanas bakka akkas waa'ee siyaasaatiif an dhufee waa'ee siyaasaa minaan jedhu ara gudbattual bakka gudin dhufeera kun sallaayi ta'uu dhufu naan jedhu aslan maal isaa silxee fakkaata kun nu sallaluu dhufe nurraa baasaa hojjetannee bullanaa jedhu achumaan allaa chiggeen lama akkasii bakka fira waan madhii akkuma ta'etti masgabarra dhaqee dhaalee waan jarri keenya nu galmeessan akkasii firri keenya akkas abaloo balu jedhamu naan jedhu jarri fira keenya ammoo dhonna waamanii dhufan lakkii bumaa keessatti fakkaata sin beenu naan jedhanii falamee qaan jechuudha falamee qaan waan amansiifne sana booddee bakka akkasii waan ta'e achumaan aangoo argadha achi keessaan silxee keessatti jechuudha aangoo bareedaasa kantiibaa magaalaa silxee ta'e jechuudha naatuun likkiitti galchee bulchaafadhe amma nan naqa. Ani mau ni nari betul kau main ni betul kau ni nak gadis susu kau mah. Amma zere ni tadi nak sil tumma kau warning bin ni bareju. Silte nama kari dah mal jalan. Aku mah sama berajalan tentang kana daraya orang malikin jalan ni. Kana ini ibidan tikap sisu. Ini ibidan tikap sisu. Malif wal nyature. Malif wal agab situ re. Isinu il mana bato koti. Afrika dah aku fakirnya jalan tu. Aku Ethiopia tu tu. Sabab Allah dah, sabab kabaja kamu. Ijoolleen saba amma sabaani rakkoon ijoollee warri biyya ormaa keessa jirtan maqaa siyaasaatiin maaliif ol qoodune isinoo saba biraayyuu akkasitti simattu Samiraa Ridwaan aywa usa jin eheda ante siltee nanu nagadde kaad qoodha bakka siltee jana bula jana la ko pesa wala siltee adda ay ini warri berarti gede Nur Muhammad Balabu Sara warri berarti gede Kenya ma wallahi ya kata Jimmy itti ofitti nama qabe nama guddisitu iyyuu asilte da jechuu nama salfachiisa. Gaa waan beekan irraa dubbatu miti yaa biyya keenya akkaataa Jimmy warra Facebook irraa tun ta'in warri biyyaa Jimmaan ummanni Jimmaa abbootiin keessaniif akaakayyuun keessan akka jarreetti nama ofitti qabantu iyyuu akka naannoo Jimmaatti nama salfachiisa. Anta akka guyyaa tokko gadi bahee asilte maaliidha guyyaa lama kana na arsitanii naanni isaa immoo calluma ittanii maqaa kootiin Jimmaan arrabsinaan ni jila Jimmarraa bu'aa anuma arrabsaa saba kootii wajjin siniin jedhe malee Oromoo ganuu kootii miti abshira ana boleessa keessanii takka silxee koo jedheen beeku takka saba silxee tii dubbadheen beeku saba silxee irraa falmeen beeku bakkuma irraa dhaladhe irraan dubbataa ture garuu maalan godha. Sino mana que no mal falla da oregano Samra Ridwan atiwaqaf da koy haqqan baho tiheda lahan ha la arafa aw iheda amma afal sitedin jina jamarer
Keessaan naqunna migiiftii koo. Jeelaan Idris. Maalan godha qabaatu waa beekan dhufteen arrasaa taati modoomaan. Nagaatti olaa shi. Baay'ee kalas kana booddee viidiyoo koo kutanii olii gadi fiiguun ni nafa. Achumatti silxummaa kooti. Nadhii isaa bannaa tachuun arrabsinaa. Nagaan naa oolaa, nagaan naa bulaa. Bye.